gaafaanis wal jifachuu hangaanu. Warra amma addunyaarra deemee waboo hiikkachiisuudhaaf duula geggeessaa jiru. Duula geggeessan kana irratti iyyuu immoo uummanni Oromoo iyyuu nu deeggaraan waliin ta'a jechuudha. Waamicha warra godhaa jiran kan qophaa'e irratti argamtee waltajjii irra teessee gaafii tokkos gaafatteetta. Gaafii keessanaaf deebii quubsaa argattee dhiiftee kiyaan hin beeku. Amma immoo Ameerikaa kaabaatti immoo kaleessuma guyyuma muraasa dura waltajjii tumsa waboo deeggarsa walitti qabuudhaaf geggeeffame irratti ammas waltajjii irra teessee hirmaachaa turte. Hirmaachuu qofa miti. Ofii keetis gumaacha kees gootee warri galmicha keessa jiranus warri immoo intarneetarra tumsa sana faana bu'aa jiranus iyyuu akka immoo tumsa kennu jajjabeessu kakaasaa turte jechuun danda'a. Kun lameen addaan walitti bu'anaaf gaafaanis wal jifachuu hangaanuudha. Akkamiin wal simachiifta kana lamaanii gama kana lamaan keessatti argamuun kee tarii lamaan kana walitti fiduu yaaluurraa kan ka'e moo lamaanuu isaanaaf naa ta'a jechuudha moo meeshee kanarraa sababa keetii wajjin? Galatoomi egaa si obbo Tasfaayee akka dhuunfatti si beekaa gaazexeessaa urjii bara sagaltamoota keessa biyya keessatti saba isaaniitiif dhugaa saba isaanii baasuuf dhugaa Oromoo haqa Oromoo ifatti baasuudhaaf tattaafatan keessaa nama tokko akka taate sin beeka. Yeroo dheeraadhaan wal arguu baannu malee. Amma immoo yeroon si argee gaafii akka ammanaa dhiyeessite kanas na gaafattu immoo xiqqoo isii nama biraa natti fakkaatte. Maaliif jennaan waltajjii ani irra oolerra mammaayisa Oromootu jira beeyta. Katika oolee saani hoote jennaan kamana oolee lakkiin hoone jedhan. Waltajjiin ani irratti argame san irratti jecha ammaati jettu kana namni dubbatee hin jiru. Kun agartee burjaajessaa qabsoo Oromoo keessatti agartee hawaasa Oromoo keessatti uummata Oromoo keessatti burjaajii guddaa uuma. Waltajjii warri geggeessan sun waltajjii Oromooti. Dhimma Oromoo haasa'anii waltajjii san irratti argamuun gora nama hin filachiisu. Ijjannoo lama nama hin qabachiisu. Waltajjii san gubbaarratti namni waboon haa hiikkatu jedhu jecha waboo hiikkadhu kan jedhu jecha hiikkadhu jedhu tan irra barreeffadhu naa qabadhu. Hin dubbatamne. Waltajjii sagantaa isaaniillee hordofee hin jira. Biyya isaan deeman hundattuu dhaggeeffachaa hin turre. Jecha akkanaa waltajjii san irratti kan dubbate namni tokko hin jiru. Gaazexeessaan akka keetii bulees dhugumatti nama saba kiyyaa afaan hojjedhe jiru. Waan akkanaa afaan keetirraa oo dhagahu tarii waltajjii uummataa ka'an hin dhagahin ka'ati qofti dhageette irratti yookaan obbo Baqqalaan yookaan obbo Jawaar waboon haa hiikkatu jedhanii dubbatanii yoo jiraatan hin beeku. Awurooppaatti hin dubbanne waltajjiin dhaga'e Ameerikaatti illee waboon haa hiikkatu waan jiru. Kan nu dhageenye nagaya nu barbaachisaa. Kan nu gaafanne waltajjiin san irratti kan ani argame Osloo dhufan kan haasaan dhimma Oromooti biyya ani keessa jiraadhu dhufan waltajjii san gubbaatti hin haasofamne kuni sumarraa hin amma dhagaye. Akka nama miidiyaa tokkotti immoo waan isaan gadi bahanii namni hin dubbanne tokko gadi bahanii gaafii godhanii dhiyeessuun burjaajii guddaa hawaasa keessatti uumuudhaan siin jedha kun. Ifama hojii boonkaara addaan siqtuun barbaadne malee absiisa kooyyuu barbaadaan ture akka jirutti kanan barreeffadhetu jira. Ofii isaaniitii waamicha kana dabarsuu tun taane Awurooppaatti yeroo sana nama tokko qofaadha. Awurooppaa bakka kam magaalaa kam? Faransaayatti fakkaataa qabsiisa fakkaataa miti. Injiru Faransaayittis hin jenne, Jarmanittis hin jenne, Oslottis hin jenne, asittis hin jenne. Waboon haa hiikkatu hin jenne jarri. Kana dhibbarraa dhibbaan jala muree sitti hima. Waltajjii kamirrattuu
maqaa waboo jedhaniitu maqaan dhoyne ijoollee san yeroo dubbatanuu eeggachaa dubbatan. Obbo Baqqalaan iyyuu biyya kanatti dubbatu barbaachisaa ta'e nuu itti makamnaadha kan isaan jedhan malee waboon haa hiikkatu kan jedhamu afaan Jawaar irraa hin baane afaan Obbo Baqqala irraa hin baane. Kuni burjaajessaa guddaa uummata Oromoo adda qooduuf qabsoo Oromoo laaffisuuf gargaarsa uummanni Oromoo amma waboof gochaa jiru balleessu gadi xiqqeessu gaafii ka'e malee gaafii qulqulluu natti fakkaatu. Ragaa kee qabatamaan fidi. Waltajjii natti fakkaata wanti qabatamaan amma jecha kana situ fidi. Jecha ani baasamu kun uummata Oromootti faca'aa jira. Laayiviidha jettee jirta. Waltajjii kanarratti jettee akka gaazexeessaa tokkotti fiduutti sirra jira malee jettee waltajjii irratti fiddee akka na gaafattu hin barbaadu. Qabsiisa qabsiisa hedduu waan qabu keessa na jala oollee malee baala gaafii dhumti keetu maal sana ilaala ture miti atuu waboo. Hin jenneen isaan gaafiin kiyyallee sanin ilaallatu. Gaafiin kiyya nagaan karaa Itoophiyaa keessatti dhufuu hin danda'u isin nagaa jettu. Mootummaan kun hin jigaa. Mootummaan kun yoo jige maal nu miidhaa ammayyuu du'aa jirraa faayidaa nuun qabu jigee jiraate. Faayidaa nuun qabu jedheen amana ani akka Muktaaritti kan nu baasu waraana qawweedha jedheen amana jedheen gaafadhe malee waboon haa diigamu jarrillee hin jenne gaafiin ani gaafadhelleen deebiin ani argadhelleen karaan isaan nu baasa jedhaniin isaan akka yaada isaaniitti Oromoo kanatu baasa. Uummata Oromoo kana baasa. Itoophiyaan hin diigamti. Mootummaan kun hin diigamaa. Yoo diigame uummata keenyatu miidhama kan jedhu gaafiin dubbiin achirra dubbatan. Gaafiin ani gaafadhe immoo irra deebiin Itoophiyaan tuni yoo diigamtee ta'e yoo jiraatte rakkoon nuti argannu maaltu nurra ga'a? Duuti nurra jira, du'aa jirra, dhumaa jirra. Itoophiyaa san keessatti nagaan kabajaan jiraachuudhaaf humna qawwee liyyuu haayilii Amaaraa, liyyuu haayilii Sumaalee, liyyuu haayilii kan Tigraay hunduu Sidaamaan kan ofii qabaa. Nuti immoo liyyuu haayilii mootummaadhaaf lolu oppidiyoodhaaf lolee Oromoo ajjeessutu jira. Kanaaf wanni nu baasu waboo qofa. Waboo jabeessuu qofa kanan jedhee dubbadhe. Kana dubbachuun immoo ana waltajjii waboodhaaf fundraisingii guuruu irratti akka nama ejjennoo lama qabu tokkotti akkamitti wal simachiiftettee na gaafachuun sirraan eegamu beeytee dubbiin ammati Jawaar faa yookiin Obbo Baqqalaan faa galataaf dhufanii waboo hiikkachiisuuf jecha jettu na gaafatte kuni uummata Oromoo jidduutti burjaajessi uumuudha kan miidhu inumayyuu uummata waraana bilisummaa Oromoo biyya alaati harki 99 gargaaraa jira waboo biyya alaa kanatti harki 99 uummata kana jidduutti burjaajessi uumu ragaa qabaattu fedi gabbaas hin jenne jarri. Amma yaada akkasii tukaa jedheen eegdee malee qabadheen yaadan ture. Lakki yaada wanni ati akka gaazexeessaa tokkotti waan tangible waan qabatamaa ta'e fidee dhufu sirra jira beektaa. Nabichis wanti kun sukkumamee waan darbe waan ta'eef namni doolarkaa hudhee sukkumaa waan tureef badaatti yaadamne ture. Garuu hin jenne mati dhiifama naa godhi. Kana jechuun dhiifama naa godhi lakki dhiifama naa godhi ilaali. Ummatni akkana jedhee taasayaa ummanni akkana jedhan jetti ammaati jedhanii hin jenne jarri waltajjiin isaan waboon haa hiikkatutti jedhan hin jiru hin jenne jarri. Laalu Obbo Muktaar transcribe godhadheen jechuun jechaan barreeffadheen qaba qopheeffanne malee kana qofa miti isiniyyuu asirratti akka nu tumsitan isin gaafanna jedhametti dabalame. Waboon haa hiikkatu hin jenne isaan kan jedhan uummanni Oromoo karaa nagayaatiin nagaa nu barbaachisaa nutti nagaan nu barbaachisaa kan jedhan Oromoo qofa odoo hin ta'in mootummaanis warri hidhates karaa nagaa taa deebi'aniidha kan isaan jedhan. Jecha kanammoo nuti akka nuun galletti gaafannee jirra waan nuun galin malee waan namni hin jedhin fidanii haasaa akka bara 93 irraa kaasee haga 98 irra deemu. Namoota qabsaa'oo irratti olola oofuu gadi xiqqeessuu hawaasa keessatti burjaajii uumuu bu'aan inni nuu buuse dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo bakka 30tti addaan qoodee hooggantoonni bosonatti nu naqanii waraanatti nu oofanii nu biraa galanii har'a Itoophiyaa akka aarsan taasise jechuudha. Kuni gaafiin akkanaa waan sirraa eegamuu miti miidiyaa keessaniifis hin tolu. Gaafii qulqulluu qabattee ragaa kee waliin fiduutu sirra ture. Barri kun akkas. Jira amma kanaan dhaggeeffatoo keenya kana waadaa seenuu qophii itti aanutti hunda isaa barbaade akkan gadi fiduudha. Amma
La waan saatiyyuu la ilaalchi abbabbaadha lama bohuktaare waanuma tokkolaan tokkichoon tokko nu dura anaaf cinaa kaa'amee si fuuldura kaa'amee akkan itti hiikuuf akka itti hiiktu garagara akka sana taagaa tarii malee amma definitionii irraa haasoftamoo hiikkaansaa akkana fakkaata jedhaa jirtamoo ati bara word by word waboona haa hiikkatu jedhanii as keessa deemanii jette hin jenne jecha kana eessaa fiddeedha gaafin kiyya. Kan akkasiin jiru ani beektaa ana interviitti na fiddee waan uummata Oromoo burjaajessu tokko facaasuu barbaadda taanaan nama dogoggoraa waliin dhiyaatte. Mareen akkasii burjaaji miti dubbii qulqulleesseetiyyuu akkamitti jecha hin jedhamin fiddaa jedhame jettee 100% nama gurra keetiin dhageette taate warri bobba'e sun waboon haa yooboo hiikkachiisuuf jettee bara eenyu jedhe hin jenne jarri. Akkatti kan nu garagara taagaa jechaadha malee Muktaar. Jechichi san fakkaata hin jenneem jechichi san afaan Oromooti jechichi waan waraana keenya laaffisu fakkaata hin jenne matti jedhan jette hin jedhamne kuni wanna akkanaa Oromoo adda diiga nurraa dhaaba kuni Oromoo adda diiga qabsoodii kamiidhummoo ummata keenya yaada tokko ta'ee sitti mee bara harki 99 waraana bilisummaa Oromoo deeggara biyya alaa kanatti keessattuu qeerroon warri durii kuni jechuudha. Odoon ta'in qeerroon generation ammaa kun. Kanaaf wanna akkanaa yoo uumtan yoo haasofne uummata Oromoo adda wanta hin jedhamin wanta waltajjii tokko irratti hin dubbatin. Kana gurri kee dhagaye akkamitti wayita obbo Baqqalaan yoo dhibe nuhu itti makamnaan kun sitti dhaga'amu. Obbo Baqqalaan achi hin jiran obbo Baqqalaan hin jiran yeroo sana. Maaliif wanti Jawaar dubbate callaan kophaatti as bahuu danda'e? Odoo Jawaar hin jedhin. Waan isaa yoo keessaa deemne ilaalle obbo Baqqalaan waltajjii kamirrattiyyuu yaada kana akka mormuutti. Jawaar illee hin jenne obbo Baqqalaa fi Jawaar nama tokko amma nama atakaroo nama lamaan goonu itti fuftataanaan gaafii kee kan ittaan itti fufu. Gaafii kee kan ammaatiif garuu deebiin kiyya hin jedhamne Jawaar waboon haa hiikkatu hin jenne. Gaarii haa ta'u maamti asirratti yaada tokkotti sii dabala kanarratti akka gorsaatti siifuu akka gaazexeessaatti miidiyaa keessaniif illee. Namoota qabsaa'ota adda baasanii attaak gochuu gadi xiqqeessuu maqaa isaanii xureessuu yaaluun wanni nuu fide hin jiru bu'aan isaa maaltu ta'e qaacaa shanee ibsoo waggaa meeqa Dr. Mararaa irratti duulame ibsoo maali Oromiyaadhaaf qabsaa'uudhaaf namni laayisansii namaa kennu hin jiru kana jara mul'eessitti itti aansee akka miidiyaatti waan nama araarsu waan saba itichu waan karaatti namatti fiduu irratti yaadu wayita gaafattan immoo ragaa qabatamaa jettee barri dhagahan jenereeshiniin kun jenereeshinii jettee dhaga'u miti waraanni bilisummaa Oromoo har'a laayivii viidiyoo waraabaa waraana lolu qabna miti amma wanni nama soban hin jiru bakka natti lolame dirree daaroo billiqaa dirree kunni wanni jedhan hin jiru amma bakki waraanni bilisummaa Oromoo irraa lolu waraana sadarkaa haganatti jabaate ummata qabnu informationa gahaa waan hundaa qabna barri bara teknooloojiiti wanti waltajjii irratti Jawaar dubbate martinuu waraabamee jira ijjannoo isaati yaada isaati biyyi tun yoo kufte nurratti kufti jenne aan immoo kufuun isiillee jiraachuun isiillee nun fayyaduu homaa duuti keenya itti kufee jira kanaaf kan nu baasu waraana keenya waboodha jedheen itti deebise kanaaf waan kanarratti hojjedha.